Raadiyoo Simbirtuu. Hagayya kudhan bara 2016 guyyaa kamisaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun qophii Simbirtuuti. Guyyaa kamisaa akkasii dhiyaatu. Nagaan keenya kabajaa Oromiyaaf Oromiyaan dhala warri jirtan akka jirtanitti sinaa ga'u jecha kan har'aaf qabnu qophii tokko qofaadha. Innis qophii malaati. Sababa addaatiin har'a oduu waan hin qopheeffanneef of koltii guddaa sin gaafanna dhaggeeffattoota keenya. Qophiin malaa keenyarraa kan xiyyeeffatu haala yeroo ka ta'e kora gamtaa kutaalee ABO Awurooppaa irrattidha. Yeroo ammaa kana waan adda bilisummaa Oromoo itti jiru ilaalchisee taanaa yeroo adda bilisummaa Oromoo obbo Dhugaasaa Bakakkoo kan isaan haasaa godhanii yaada dargaggootaa akkasumas hoogganaa ABO tokko qabannee dhiyaanneerra. Sirba Ilfinesh Qannoo fi Elemoo Alii isin dhageessifna. Dhaggeeffattoota keenya waliin turaan affeerraa keenyadha.
Akkuma kanaan dura korri gamtaa kutaalee ABO Awurooppaa bara kanas hagayya 4 fi 5 biyya Neezerlaand magaalaa Zeheeg yookaan immoo Den Haagitti godhame ture. Gaafa duraati miseensonni bilisummaa Oromoo biyyoota kan akka Switzerland, UK, Germany, Neezerlaand, Sweden fi Norway irraa walitti dhufuun sochii bilisummaa Oromoo gama hidhannootiin ijaarsaan qeerroo bilisummaa Oromoo hojii diinaa akkasumas immoo ciminaa fi laafiinsa jaarmiyaa biyya alaa xiinxaluudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irroomsuun barbaachisaa ta'uusaa irra deebuudhaan kan kutatanii itti ka'an. Gaafa hagayya 5 immoo hawaasa Oromoo bal'aa biyyoota eeraman kanarraa walitti dhufan wajjin marii bal'aa fi ho'atu godhame. Mata dureewwan marii keessummoota garaagaraatiin dhiyaate. Gaafa sana ummata hedduutu ba'e keessaa lakkoofsi dargaggoota bahanii akkaataa adda bilisummaa Oromoo fi waboon cimuu danda'u irratti marartoo qaban yaadaa fi bifa gaaffiin yeroo dhiyeessaa turan namni arge adda bilisummaa Oromoo hagam akka jaalatamu kan mul'isu ture. Nu hirmaachisaa, nu hidhachiisaa, gumaa baafnaa, ummata biyya keenyaa fi Oromiyaa haa qaqqabnu kan jedhu ka'aa turaniiru. Marii adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa bal'aa sanarratti kan haasawaa godhan keessaa tokko miseensa gumii sabaa ABO Aadde Aasteer Gammadaa turan. Haala qabsoo bilisummaa Oromoo qeerroon biyya keessaa itti jiru sochii diinaa irratti ummatatti kan dubbatan keessaa kuni hanga tokkodha. Marii goonu kanarratti hundi keenya haala ummata keenyaa biyya keessa jiru sammuutti qabachaa waan Oromoo ijaaru, waan qabsoo ummata Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisu, waan tokkummaa Oromoo jabeessu kanarratti xiyyeeffachuudhaa qabna. Qabsoon yoomiyyuu takkaa rakkoon dhabu, laafina qabaa, jabinas hin qabu. Kun hundinuu garuu kan irratti hirkatu miseensota dhaaba sanaa fi hawaasa ummata sanaa irratti hirkata. Kanaaf nu akka hawaasaatti maaltu nurraa barbaadama, maaltu nurraa eegama kan jedhu hundi keenya qalbifannee har'a waan asitti walitti dhufneef kana irratti mari'annee akka wal hubannoo tokko irra geenyu abdii guddaan qaba. Har'a yoo gara biyya keenyaatti mil'anne haala attamii jira. Uummanni keenya dararaa guddaatu irratti gaggeeffamaa jira. Uummanni keenya immoo haguma acuuccaaf dararamni irratti guddateen jabinni isaas jabaachaa deema, humni isaas jabaachaa deema. Akkuma uummanni Oromoo jabaatees immoo diinni keenya sooftaasaadhaa yerootti geeddarachaa ummata kana irratti dhiibbaa gochuudhaaf Oromiyaa kaartaa irraa haquudhaaf yoo danda'ameef ummata Oromoo akka hin jiraanne akka sabaatti akka hin jiraanne gochuudhaaf yoo kana dadhabe immoo dhiitee gochuudhaaf irratti tarkaanfatee jira. Kuni haala biyya keessa jirudha. Karaa qabsoo Oromoo immoo ilaalle waan nama abdachiisu baay'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf waan qeerroo waggoolii darban kana keessatti tarkaanfiin fudhachaa ture fuula keenya dura ifa guddaan akka jiru natti mul'ata. Hunda keenyattis akka nutti mul'atu beekamaadha. Uummata Oromoo fuullis dursaa ifaadha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo ilaalle waan abdii guddaa uummata Oromoof kennudha. Adda bilisummaa Oromoo eega gaafa bu'uureffamee qabee uummata kanaaf wabii ta'ee diina irraa faccisaa qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uudhaaf kaayyoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyyaa mirkaneessuudhaaf dhaaba takkaa duubatti hin deebine har'as deebuuf hin deemu gara fuulduraatti illee hin deebi'u. Kuni abdii uummata Oromooti. Kunillee akka itti cimuu fi kan nurraa barbaadamu akka hawaasaatti maal kan jedhu irratti mareenne bakka dadhabbiin keenya jiru maal jabinni keenya akkamittiin jabeeffanne kan jedhu irratti akka mareennu abdii guddaan qabu. Haguma hawaasa isaa jabaatee fi haguma miseensa isaa jabaate dhaabi tokko. Yoo addi bilisummaa Oromoo laafina qabaate kan jabeessuu danda'u hawaasa isaati. Ololli amma biyya alaa kanarraa deemaa jiru. Maal jennee of gaafachuu danda'uudhaa qabna. Adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf. Adda bilisummaa Oromoo hawaasa isaarraa akka inni adda ba'u gochuudhaaf dhiibbaa guddaatu deemaa jira. Of gaafachuun kan nu qabnu maaliif diinni keenya biyya alaa irratti xiyyeeffate kan jedhu kan of gaafachuudhaa qabna. Maaliif wayyaaneen Oppiidoo biyya alaa keessa hiriirsite biyya keessaa shoror keessaa dheettee isa kaan maneedhaatti naqaa isa kaan ajjeesaa uummata keenya akka inni baqatee biyyaa ba'u gocha kanarratti waggaa 26 hojjetteetti. Biyya alaa kanattis immoo addi bilisummaa Oromoo akka hojii dippiloomaasiin hojjenneef. Addi bilisummaa Oromoo hawaasa isaa baqatee biyya alaa jiru kan akka hin ijaarreef. Addi bilisummaa Oromoo uummata addunyaa biraa gargaarsa akka hin arganneef. Kana taasisuudhaaf humna guddaadhaan ergamtoota ishee biyya alaa kana keessa bobbaasee jirti. Kanaaf hawaasa Oromoo biyya alaa jiru kuni kanallee hubachuu danda'uudhaa qabna. Har'a maaliif ololli dhaaba kana irratti xiyyeeffata? Sababa biraan jiru. Sababa dhaabi kuni dhaaba walaba ta'e kan bilisummaa uummata Oromoo kan walabummaa Oromiyyaa kan mirkaneessuu deemu dhaaba kana duwwaa akka ta'e waan beektuuf dhaabi kun dhabamuudhaa qaba. Biyya keessaa ba'uudhaa qaba.
biyya alaatis hiddisaa muramuudhaa qaba kan jiru irratti bobba'aa jirti. Ani biyya bakkee kana keessa yeroo dheeraa ture hojjedheera. Nan arge yeroo sadarkaan qabsoo Oromoo fuula adda addaatiin deemaa jirus argeen garuu akka ammaa kan diinni qabsoo Oromoo irratti bobba'ee biyya alaa kanatti takkaan itti milkii argatee hin beeku. Amma maaliif hojjenne deebitee uummatuma keenya keessatti afaan fajjii uumtee jirti. Afaan fajjiin immoo hamaadha. Uummata tokko gaafa afaan fajjaa'ee waan qabatee gadhiisu wallaalaa jechuudha. Kun wayyaaneedhaa fi mirga guddaadha. Kanaaf mana kana keessa dargaggoota baay'een argaa. Tarii seenaa waggaa 30-40 dura ta'e beekuu dhabuun keessanii mala. Kanarra qabsoon Oromoo as jiru. Adda bilisummaa Oromooti kan argamsiisa. An Oromoo dhufu hin jechisu kan fida adda bilisummaa Oromooti. Kan kaartaa Oromiyyaa kan akka inni lafa taa'u gochisiisa adda bilisummaa Oromooti. Afaan Oromoolle afaan kabajaa ta'e ilmaan Oromoo ittiin boontee dubbachuu kan dandeessu mirga adda bilisummaan Oromoo fideedha. Kanaaf kun hundinuutu jiru har'a maaliif dhaabni keenya kun diina qofaadhaan ituu ta'in lammii isaatiif maaliif balaaleffatama. Yoo dadhabinni jiraate kan itti darbee itti seenee hojjetee jabeessuu danda'u ilmaan Oromooti. Kanaaf hubadhaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e argachuuf carraaquudha. Odeeffannoo dhugaa ta'e yoo argatanii afaan fajjii amma jiru kanarraallee of eeguudhaaf nama gargaara. Qabsoo kana birallee dhaabbatanii tumsuudhaaf humna namaa kenna. Kanaaf afaan fajjii diinaa ofirraa eeguu ofiimmoo odeeffannoo dhugaa ta'e fudhachuu dhugaan yeroo hunda adda bilisummaa Oromoo bira jira kan hubachuun nurra jira. Galatooma. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo fi hoogganasaa olaanoo bakka bu'uudhaan Afrikaa irraa bilbilaan haala qabsoo bilisummaa Oromoo waliigalaa yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo itti jiru irratti ibsa kan kennan immoo itti aanaa duree adda bilisummaa Oromoo obbo Dhugaasaa Bakakkooti. Isaan kanadha. Qopheessitoota walgahii sanaa hoogganoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas jaallatamtootaa fi kabajamtoota artistoota keenya kanneen kora kanarratti argamtan hundi keessanuu baga nagaadhaan wal geessanii nagaa fi ergaa dhaabaa isinii dabarsuudhaaf carraa argatuu kootti guddaadhaan gammadaa. Itti aansee waan tokko kan haala gamanaan deemaa jiru kan qalbiin isin hawwiti jedhee yaaduun isinii ibsaa. Asiin waan irratti hojjetamaadhaa fi fuula irratti beeffannee jirru keessaa hojiin guddaan tokko yeroo ammaatti hojii jaarmaatti cimsachuutii fi dhaaba keenya haala jiru wajjiniin beeksisuu danda'uudhaaf of qixxeessuudhaaf of ijaaruu imaamatoota keenya heera keenya seera keenya hooggana keenyaa irra deebinee ilaallee cimsachuudhaaf haala walxaxaadhaaf ulfaataa qabsoo deemaa jiru kanaa wajjin dhaaba keenya ga'ummaa qabaachisuuf qopheessuu irratti fuulleffannee hojjetaa jirraa. Kanatti gaa yeroo milkoomnutti immoo qabsoo keenya daran saffisiisuu fi duratti tarkaanfachiisuudhaaf nu gargaara jennee amanuudhaan fuula kanarra teessannee inni biraanii yeroo ammaa karaa kanaan fuula irra teessannee hojjetaa jirru keessaa humna makuu qaadhimuu leenjisuu bobbaasuudhaa fi humna keenya biyya keessaatiif dhaqqabsiisuu dirmachiisuudha. Isa kanarratti biyya keessatti illee lafa humni keenya jiru hundumaatti lafa aanjaan jirutti lakkoofsatti xiqqaadhaan illee leenjisee itti dabalaa jira humni keenya. Kana malee biyyoota ollaa lafa aanjetti immoo haala gaariidhaan lakkoofsa guddaadhaan daldalii yeroo ammaatti dhaabatti dhufee leenjifamaa jira. Leenjisa gosa adda addaa kan waraanummaa, kan dabballummaa, kan ogummaa, kan jajjabii waan kana fakkaatu kennamee yeroo ammaatti haala nama gammachiisuun hojiin kun deemaa jira. Kana keessatti hirmaannaan shamarranii guddaa ta'ee abdiidhaa fi gammachuu guddaan itti bulchaa hojiin gaariin fila kanaan gaggeeffamaa jira. Bakka tokkotti wareegamuudhaan qabsoon achirratti akka dhaabbattu isin taane hojiin keenya itti fufiinsa akka qabaatu tarkaanfiin yeroo ammaa nam-tokko irratti murnoota diinaa xixiqqoo irratti qabeenya diinni dhuunfatee harkaa qabu irratti fi farreenii fi hoogganoota diinaa sadarkaa gadaanaatti fudhatamaa jiru kun borimmoo sadarkaan isaa ol ka'ee kan uummata keenyas nuus kaadii baasu akka ta'u ciminaan ijaarratti hojjetamaa jira. Haa ta'u ammaaf tarkaanfiin fudhatamaa jiru bakka hedduutti
tarkaanfii farreenii fi jaarmaa diinaa ciruu kanumaan hojii bobbaa humna keenyaatii fi biyya alaarraa illee seenuu keessaallee immoo ollaatti bakka danda'ametti ba'anii qindaa'anii leenjifamanii baratanii deebi'uudhaan wajjin kan walitti hidhate hojii keenya kan ollaalee Oromiyaatti hojjetamudha. Haala baay'ee ulfaataadhaa fi naannoo gaafa Afrikaa kana keessatti lafii adda bilisummaa Oromoo hojjetaa ittiin jirre hojii isaa hin geggeessine lafa danda'ametti irratti lafa hin danda'ametti immoo laf jala hojii keenya deemaa jira. Caasaan keenya diriiree keessaa falaa walitti dhufiinsa akka qabaatu hojii guddaan egaa wareegama olaanaadhaan geggeeffamaa jira. Ittis fufaa hojiin biraan guddaan yeroo ammaatti diinni waan gallakkisuus waan qabatus waldaalee qabsoo Oromootiin afanfaacha'ee dhiphuu guddaadhaa fi hiraan keessa jira. Kanarraa akka ka'e keessa isaatti buca dhabuudhaaf rakkatuun fi boolamuun akkatti qabsoo Oromoo kanaaf deebisaatti kennu yookaan akkatti qabu irratti rakkina guddaa fi dhiphuutu jira. Dhiphuun kun qabsoo keenyaan akka dhufe qabsoo uummata Oromootiin akka dhufe ni beekna. Dhiphuu kana immoo bal'isuudhaaf diigamiinsa kana bal'isuudhaaf waan gochuu qabu waan gochuu qabnu waan nurraa eegamu raawwachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo fuuldeffatee irratti hojjetaa jira. Diinni boorsaadhaan qabsoo keenya dhaabuu yookaan uummata keenya callisiisuudhaaf doorsisuudhaan hidhuudhaan hiraarsuudhaan ajjeesuudhaan akkuma isin jedhe olloota nu dura dhaabuuf nutti kakaasuudhaaf uummatoota ollaa keenyaa wajjin wal lolchiisuudhaan kanatti nu hojjomsutti bobba'uun karaa biraatiin immoo uummata keenya sossobuudhaaf mirgoota hubuutu yookaan hambaadhaan callisiisuudhaaf kunoo qubee jijjiiruuf kan kaane dhiibnee lafa isinirraa guurree gurguraa turre yookaan immoo investitoota afirre kana isiniif dachaanne mirga Oromoon Finfinnee keessatti qabaatu kunoo isiniifitu hojiirra oolchinaa kan argitee amma lafaa kaasee keessi isaa duwwaa kan ta'e uummata keenya sobuudhaaf yaalamaa jira. Gidduu kana immoo kunoo yeroo muddamaa kaafne kanaan achitti aangoo mootummaa keessaa ministeerota Oromoo ol kaafne. Kanaaf waan hunda gara keenyaan godhaa jirre jechuudhaan hanga tokko uummata keenya sobuudhaaf fayyadamuudhaaf yaadni diinni itti jirtu kun qabsoo keenyaan dhufee kun immoo uummata keenyaa kan barbaannu kan itti quufnu yookaan immoo kan qabsoo godhamaafii jiruu miti. Kun akeeka keenyaaf galii keenyarraa utoo dogoon hin deebisnee uummanni keenya hiraar irra ga'uu fi sosobbii kanaanis qabsoorraa gara duubaa akka hin mil'anne falmaan fincila xumura gabrummaa tooftaadhaa fi mala danda'ameen qindoominaan bakka hundarraa yeroo tokko ho'ee yeroo tokko illee qabbanaa'u mala barbaachisuun kan itti fufuudhaaf filmaata qabsoo keessaa tokko kan ta'e kun akka laaffanne akkatti cimu soso'iinsa humna keenya biyya keessaatii fi dabballootaa fi qeerroo gidduutti godhamuun hojiin kun egaa bakki guddaan kennameefiiti diina dhiphataa jirtuuf boolamaa jirtu akka daran goolamtu. Akka diina keessaallee humnoonni diinaaf hojjetan keessattuu warri Oromoota ta'an qabsoo kana bira dhaabbatan uummata keenya kan miine waan danda'aniin immoo jireenyaaf illee mindaaf illee kan hojjetan yoo ta'e qabsoo kanaaf immoo akka itti gumaachuu danda'an irratti nama hawwatuudhaa fi qabsoo kana bira dhaabuuf irratti hojjetamaa jira. Karaa biraatiin egaa diina achi ba'e qofa utuu hin ta'in beekaas ta'e waldaalaa kanneen qabsoo kanatti buufuu ta'uu barbaadan shira xaxan adda bilisummaa Oromoo irratti duulan wayyaaneen adda durummaa na jiraattu malee lattanyoonni kaleessaa warri sirna dabre deebisuu barbaadan warri haala adda addaatiin mufatanii dhaaba kana keessaa achi ba'anii fi kaka'insa mataa isaaniitiin haa ta'u diinni qaxeessuudhaan haa ta'u dhaaba kana irratti duuluu hojii godhatan jiru kanneen akkasiillee afuuffaachiin isaan uuman duulli isaan geggeessan kan dharaatii fi kan adda bilisummaa Oromoo akka isaan barbaadanitti maqaa balleessuu yookaan immoo diiguu irratti bobba'amu kun akka hin milkoofne waan barbaachisuudhaan godhuun ni jira. Hanga danda'ametti dhaaba keessatti haalli kanaan dura deddeebiidhaan mudatu fofottoquun bubu'uunii fi itti baba'uun akkasii kun dhaaba keessatti erga mudate booda
tokkoomsuu yaaluurra hanga akkasii dhaaba keessatti akka mudatenne kadabe irraa barannee tokkummaa keenya cimsachuudhaaf jabinaan hojjetaa jirra. Hanga danda'ametti immoo warri dhugaadhaan qabsoo kanaaf bu'aa fi oromummaan itti dhaga'amtuuf sabboontonni qabsoodhaaf qophii ta'an dhaaba kanatti dacha'anii walii wajjiniin qabsoo keenya duratti akka tarkaanfachiisnu godhuudhaaf haala tokkummaa deebisnee uumuudhaaf qusannoo tokko malee irratti hojjetamaa jira. Immoo diinummaadhaan shirataatuudhaaf walgaadi'uudhaaf wal dhabamsiisuudhaaf nurratti duulamus bayyanootaan deebii barbaachisu kennuudhaaf yoo eeggannoo barbaachisu gochuu irratti dammaqeessaan hojjechuun ni jira. Kana yeroo jedhugaa hojii isaaniitti dalagaa godhannee hojii isaanii uumanii kana naannessaa oollaa isuma deebisaa oollaa jechuun ta'e hojii hojjetaa waan deemaa jiru illee immoo bayyana isaan quba qabaatee ofirraa ittisuu jechuudha. Ta'anii akkuma isin quba qabdanitti hojiin keenya biyya alaatti namni duula farreenii kanaan isa ta'uu ofiis immoo injifannoo barbaadee injifannoo sana dafee akka hawwitti arguu dhabuun isa ta'uu qalbiidhaa cabuun hanga ga'u tokko sossoo'ee wal sossoosee birmannaa barbaachisu biyya keessaaf dhugaadhaatti jiramaa garuu kanaa oolu godhamee ni danda'ama ture. Akka inni hawwamu sun achiinis ta'u jaarmaan keenya biyya alaa jiru akka jabaatu akka namni walii wajjin harka wal qabatee quba walitti qabu wal jaarreffatu wal hamatu shira farreeniitiin qoqqoodamee gara ilaaluun wayyoomina guddaatu jira yeroo ammaatti. Inni kun immoo daran akka wayyaa'u dhaabni keenya uummata keenya jaarmaa biyya alaa keessatti cimminniif jabinni deebi'ee akka argamu akka haala amma jiru na wayyaa'u irratti hojjetuun hojiidhuma yerootii fi kan bakki guddaan kennamaaf jiru ta'uusaati. Kana malee kabiraanii hariiroo uummatoota kibba Itoophiyaa keessa jiran kan akkuma keenya cunqurfamoo ta'an wal jabeeffannee duulaa fi diinummaa wal loliinsa wayyaan inni gidduutti uumuu barbaadu kan akka hanqifamu isaa waraanaan lola qofaan ofirraa ittisuun ta'e roobfachuudhaa fi waan nurraa sirraa kan akka hin qabne agarsiisuudhaaf tumsa uummatamee irratti karaa jaarmaatiin hojjetamaatu jira turesi. Karaa sanaan hanga tokko namni hundinuu rakkoo keessaas waan qabu adda bilisummaa Oromoo irraa qooda olaanaa waan barbaadu adda bilisummaa Oromoo immoo rakkoo mataa isaa bira dabree gargaarsa isaan fedhan kan karaa waraanaa, karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa adda addaatiin dhaaba keenyarraa waan guddaa eegu kunsi kuni kana gara keenyaan goma humna keenyaa godhaa jirra. Sana caalaa immoo lafa warra jaarmaan qabneeyyuu uummata isaanii irratti hojjechuudhaan suduudhaan hariiroon gaariin warra ollaalee keenyaa wajjin akka jiraatu gochuu irratti tumsa uumamee jirus hanga danda'ametti cimsuudhaaf irratti jibbaataadhaa fi akka gaariitti tattaafataa hojjetamaa jira jechuudha. Kunis yeroo tokko tokko wayyaanee walitti nu jiruudhaaf uummata keenyaa fi olloota keenya walitti nu jiruu dandeessu kan ilkooftu malee irra guddaatti yaalii karaa kanaan godhamuunitu akeeknisee qunfasalaadhaa fi uummati keenya ollaasaa wajjin nagaan jiraachuu akka danda'u godhamaa jira. Milkiin itti toratameera itti fufama jechuudha. Maatiin kaasee egaa walumaa galatti sosochiinsaa fi hojii jiru waan laaluun haala qabatamaa jiru haala qabsoon barbaadu ka biyya keessaa wajjin of qixxeessuudhaaf tattaaffii fuula hundaanuu godhaatu jirra. Ittis milkaa'aadha jirra. Haalli fuula keenya dura jiru abdachiisaadhaa fi haala gaarii keessa jirra jenna wareegiyaa jiraatu malee diinni abdii kutannaadhaa fi dhiphatuurraa kan ka'e uummata keenya darbee hiraasuun qabsaa'onni keenyas immoo wareega baasaa jiraatu fuulli durri isaa ta'eetu gaanutti mul'ata. Uummanni keenyas obbo dandeebinee roorroorra ga'uunis qalbii miidhamnee obduuba miidhataa hin jiru kun waan nama abdachiisuu fi guyyaan tokko fuula keenya dura guyyaan isaan guyyaan bilisummaa akka jedhu nu akeeka jechuudha. Irra guddaatti kan gamanaan itti jedhamu kaanuma afaadha. Carraa kanatti faayadaa'uudhaan ergaan daddabaabduudhaan isiniif dabarsu maqaa dhaabaatiin yaaliin hojii namatti jirtan kan amma bootaan achitti wal jirtan kanaan dura sakkitti dhaaba keessanii girmataadhaaf soduudhaanis uummata biyya keessaa qunnamtanii qooda keenyaa jajjabeessaatti jirtan kun baay'ee gaariidha. Itti fufaa garan immoo adaraa ijaaramaa waliin dhaabbadhaa
Kana malee olola garaagaraatii fi hojii dharaa kan gaggeeffamaa diinaan farreen hin jiruun afanfaacha'uu dhama'uudhaa fi kalboojja'uu kun ta'in jaaramanii jaarmaa keessaan dhaabarraa yoo gaaffiin qabaatan gaafatanii deebii argatu yoo yaada kennatanii qabsoon akka sirrooftu gochuu qooda hundaanii dirqama ofii raawwatanii mirga ofiis immoo gaafatataa waan akka sirraa'u qabu akka sirraa'uus yaada kennataa hojjetuun egaa barbaachisaadha jabaadhaan isiniin jedhaa dhumarratti miseensonni hawwisoo keenyaa Oromiyaa guutuu keessatti baroota qabsoo darbanii har'as wareega akkamii baasanii qabsoo kana keessatti qooda akkamii akka kennan adda bilisummaa Oromoo hojjetu beekaa warra lubbuu isaanii mana hidhaatti ta'uu dirree irratti saasaa tolchanamanii du'an warra hangammaallee hidhaa jiran warra jiruudhaaf jireenya isaanii gaggeeffachuu dadhabanii waan qabsoo irraa hirmaatanii waan uummata isaanii barsiisanii waan ergaa saba Oromootiif tolu babal'isaniif biyya isaanii irraa godaansifamanii biyya alagaa jiraachuudhaaf dirqaman erga immoo ala ba'aniis immoo harka maratanii hin taa'in falmaa biyya keessaa gaggeeffamaa jiru birmachuudhaan bifa adda addaatiin uummata keenya kakaasaa jiraatuun kan uummata biratti qofatiin ta'in gochaan isaanii dhaaba keessatti miseensota keenya kakaasuu barsiisuu hoogganoonni filatin kan itti gammannu kan itti narkisee wal barsiisnuu fi hawwisoota keenyaaf ilaalchaa fi jaalalaa fi kabajaa olaanaa akka qabaannu nu godheefi qoonni isaan kennaa jiran kan wabooti gadi kan akka hin taane beeknuudha. Kana uummanni keenyas ni beekaa isinis egaa ni beektu carraa kanatti faayudaadhaan warra bakka kanatti irraa argamtan maqaa keessan kan dhageenye galeeyyii hawwisoota keenya kakaasan galata guddaa isinii qabnaa jabaadhaa gochaa keessan kana itti nuuf fufaa qooda guddaadhaaf bakka guddaadha qabaa. Walgeessa irratti argamuudhaaf argamtanii immoo qooda keessanis kennuudhaaf fayyaa ta'an isiniin jedhaa irra deebi'ee kan hin jedhu bakka jirru haa jabaannu nutis ni jabaannaa isinis jabaadhaa walumaan jabaannaa laafina ni qabnaa laafina kana ofiin jaallannee miti rakkoon jiraatuudhaa fi humnaa ol waan ta'etu hanga tokko nama dhibeessaa akka hawwii nama dhiisaa akka hawwiisu kan argamtu immoo namuu qooda isaa yeroo ba'uudhaa kanan isinii mirkaneessu adda bilisummaa Oromoo wareegama sodaa yookaan argitee dhiphuudhaan rakkina olaanaa qabsoo keessatti mudatanii fi harka kennuudhaan jilbeeffachuudhaan hin ta'in haallan humnaa ol ta'anii fi qabsoodhaan irra aanuu qaban ni dhibeessaa. Inni kun immoo yeroodhaa yerootti wayyaa rakkina keessaas furataa kan immoo diinaa irratti fuula deessataa hojjennaa. Egaa kana hundaa ta'ee shakkii tokkollee kan nuti hin qabne qabsoon keenya akka injifatuuf akka milkoofnuudha. Kanaaf bakka jirru maraa haa jabaannu jiraadhaa fayyaa ta'aa injifannoo uummata Oromoon isiniin jedhaa galatooma. Haasawaa fi dhaamsa obbo Dhugaasaa Bakakkoon booda yaadni fi mariin bal'aatu godhame. Akkuma jedhe karaa daran jaarmiyaan ABO fi waboon cimuu danda'u irratti. Dargaggoota marii sana irratti argamanii turan keessaa dhumarratti 3 dubbiseera yaada isaanii baruudhaaf. Kunooti isaanis. Amiin jedhama. Amiin eenyu? Amiin Jamal. Abdiin jedhama. Abdii eenyu? Abdii Washaa. Lamaan keessanii dargaggoota. Maal barattanii walgahii hawaasa kanarraa? Walgahii kanarraa wanti guddoon tokko waniin ani baradhe. Hawaasni keenya xiqqaa fi guddaan isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo cimsuudhaaf bakka asitti argamuun isaanii anaaf waan guddaa tokko. Anas of duras amma boodas akkan cimee isaan kan roliin dhaabbadhu na godhee jira. Maaliif yoo jettee xiqqaan daa'imaa fi guddaa wal jedhanii biyyoota alaa irraa ilkinesh kan sabboontonni gurguddoon weellistoonni hedduun asitti argamanii jiran. Kan ammoo isaan asitti argamuu danda'aniif warra kaleessa qabsoo tanaaf jecha lubbuu fi qaalii wareeganii lukaan deemanii mataan itti haadamanii jedhan isaan sun haga har'aatti yoo qabsoo kana cinaa dhaabbatan nuti ammoo dargaggeessi maal gochuu qabnaa maaltu nurraa eegamaa kan jedhu anaaf barnoota guddaa anaaf ta'ee jira. Karaa kana nakkinuu keetiif baay'ee sigiratuun fadhaa duraan dursee dhugaas hin jira ani baay'een gammadee waa hedduurraa baradhe biyya kanaafis haaraa ta'us biyya alaa keessatti Oromoonni wal gahaniitiin walitti dhufanii dharaa fi dhiirri xiqqaaf guddaa wal dhufaniitiin wal jajjabeessan jedhee yaadeetu hin beeku gonkumatlee yaadee Oromoo wal gahaniitiin yaadan jedheetiin hin beeku
har'aan tana mootiyyuu Oromoonni kaabaa kibbaa fi dhihaa fi baha kan jiran walitti dhufanii yaada walii dabarsuudhaan dhaabuu fi jajjabeessuudhaan warroonni kaleessa nuti artistoota Oromoo kan ta'an isaan gurdaan kaleessa TVdhaan yookiin mootiyyuu isaan arguudhaaf qaamaan baay'ee hawwaa turre har'aan tana isaan maddii teenyetiniin yaada keenya cibsannee yaada nuu kennanii baay'ee tokko itti gammadee dhugaas hin jedha gammachi kiyya maal jedhee akka ibsadhu hin beeku. Artistoonni Oromoo akka Ilemoo fa'aa, akka Ilfinesh fa'aa, akka Hirphaa fa'aa, akka Daangaa fa'aa asirra jiru har'a. Hawaasni har'a ammoo baay'ee baheera jechuun hin danda'amu wali. Dhugaatti akkan bifa yaadii olitti argamee jira. Bifaan yaadii oliin argame. Keessattuu konniin har'a asitti argaman dargaggoota hedduun isaanii dargaggoonni kun ammoo bifa kanaa oliitiin har'as mana ta'aniitiin qabsoon bilisummaa akka namaa jechuudha dhufanii waan tokko gurraan dhaganii ijaan arganii galuun isaanii akkan isaan uf jabeessan ormummaa isaanii tan akka isaan sirritti jabeessan akka isaan qabsoo murmaa tanallee cinaa dhaabbatan isaan godha jedhee yaada dargaggoonni asitti argaman kunniin. Abdii ati amma biyyaa dhufte erga biyya baatee immoo olola hedduu deema ala kanatti abaa'oo irratti. Gaafa dargaggoonni akkas baay'atanii hafuura tokkoon sagalee tokkoon waa'ee abaa'oo cimsuu danda'amu irratti gaafii barbaadanis hooggan abaa'oo keessattuu itti aanaa jedhu abaa'oo obbo Dhugaa Saba Koggaa gaafatan akka dargaggeessa haaraa biyyaa dhufeetti akka qeerroo biyyaa dhufeetti. Ani egaa biyyaa bahee biyya kana egaa seenee waa hedduu dhaga'u jira. Waa hedduus illee xiinxaluutti jira ijaanillee arguutti jira. Kuni warroonni holola oofan badhee ta'anii Oromoo fakkaatanii ilmaan Oromoo wal nyaachisuudhaaf deeman warri akkana akka dalagaa jiran kunniin warra Oromoo miti. Kanaafiyyuu kuni waan kaayoo keenya diiguu osoo hin ta'in waa kaayoo keenya kan dura tumame diiguu osoo hin ta'in kuni kan cimsuudha. Duratti nu oofu waan ta'eef dhugaas hin jedha baay'ee tokko itti gammadee jira. Onnee namaa kennina. Kottumee maqaa keenyuudhaati. Maqaan kiyya Ahmad Nuur naan jedhu. Walgahii har'aa haamleen keen dabale moo irratti? Haamileen kiyya baay'ee dabalee jira. Sababiin isaas akka jarritti sooshaal miidiyaa irraa odeessaa jiran fi akka nuti hirmaannee sabni Oromoo itti hirmaatee garaagarummaa qaba. Warroonni sooshaal miidiyaa irraa olii gadi dibbee jiraa rukutan suni saba Oromoos bakka hin bu'anu ofuma beeksuudhaaf mataa jira beeksuudhaaf akka sana olola olii gadi dha'anii saba umrii isaa guutuu tuu jireenya hin argin qabsoo irratti lubbuu isaa wareegee dabarsee akka sanatti irna lafee cabsanii arrabsanu baay'ee natti dhaga'amaan. Tuu Oromoo ta'anii dhiigni Oromummaa jira keessa jiraate nama umrii isaanii guutuu waggaa 40 guutuu akka kana jireenya tokkotu hin argin maatii isaa jaallaturraa bahee bosona keessa seenee achitti lafeen isaa cabee bahee illee xiqqoo boqochuuf gara biyya Faranjii kanallee irreen carraa isa fide akka sanatti arrabsuun ani gaarii natti hin fakkaatu. Dhiphina sammuuti malee. Dhaamsi dabarsuu barbaadu namni tokko dhaaba fedhee deeggaruu qaba. Ka ofii isaatii naataa jedheetti amane deeggaruu ni danda'a. Garuu namni tokko dhaaba tokko ta'e na ebaluun suni dhaaba akkasii deeggara ebaluun suni akkasii jennee arrabsuu balaaleffachuu tasuma nurraa hin barbaachisu nurraa hin eeggamu warreen ilaalcha akkasii sanniin qaban nam tokko fakkeenyaaf yoo dhaaba tokko deeggare sababa san yoo isa arrabsan yoo isa tuffatan yoo waan adda addaa waan hin barbaachifne isarratti kan raawwatan taate dhugumatti isaan suni sammuun isaanii akkam akka ta'e naaf hin galu warra ilaalchi isaan namaaf hin qabnee fi ammallee sammuun isaanii baay'ee duuba deebi'aa ta'e warra yaaduu hin dandeenye jechuudha. Baanee dhaabni suni akkasiitii dhaaba san balleessina maal jennee ammallee ololan taane karata of yoo taate ulul suni fudhataman qabu hamma dandeenyetti ammallee kan Oromoo bilisa baasu adda bilisummaa Oromoo qofa hamma fedheellee haa turu hamma fedheellee duubatti harifatu kan Oromoo bilisa baasu adda bilisummaa Oromoo qofa yoo adda bilisummaa Oromoo hin jiraanne akkuma kaleessaa sanitti ammallee boriin keenyallee akkasuma ta'a. Bara 2016 Jaaffaa keessaanis biyya ture. Yeroo sanitti anas miidhaan narra gahee hin jira dhugamatti jechuudha. Yeroo sanitti ijoolleen nu biraa hidhamaniitiin kan ammas mana hidhaa kan jiranii yeroo sanitti hojii aartii keessa hojjetaa ture. Artist illee ta'uu atleast ta'ee jira. Karaarra jira. Yeroo sanitti aanaa keenya irratti ta'ee godina keenya irratti ta'ee qophii adda addaa warrootuma amma asitti uummata keenya midhaa jiran kanaa hojjetaa turre. Isaanumti kun afaan keenya yeroo tiyaatira hojjennu yeroo ammootu muuziqaa baafnu akka afaan keenya hojjennu barbaadanii seenaa gootota keenya kan yeroo durii gabrummaarraa ifatti nu baasa seenaa isaanii yoo hojjenne akka waan sana hojjennu barbaadanii har'aan tana ammootiyyuu waa hedduu argee jira. Summarti narraa galeetti inni asitti ammootiyyuu ilmaan Oromoo hundi asitti wal gahanii dhiigni sun hafeetiin achiin hin banne waa hedduu xaaruu jiranii kun ammootiyyuu bakka galma akka nu ga'u abdii guddaan qaba. Mee maal ta'uu qaba gaaffii Oromoo deebisuuf qabsoo kana cimsuuf qeerroo jabeessuuf aboo jabeessuuf abaa'oo jabeessuuf maal ta'uu qaba? Dhaloonni haaraan kan biyya alaa jirru ta'e kan biyya keessa jirru namoonni qaamaan danda'an qaamaan itti hirmaachuudha. Namoonni qaamaan itti hirmaachuu hin dandeenye waanuma danda'uun itti hirmaachuudha. Namoonni immoo kana hunda keessa hin jiraanne afaan isaa qabatee taa'u.
jeeqinsa walii gadi eenyu ta'e burjaajessin namoonni qaamaan hirmaachuu hin dandeenye namoonni immoo gara dinagdeetiinis gargaaruu hin dandeenye afaan isaa qabatee taa'u saban jeeqinsa burjaajessin jedha dhaamsan dhaama ture. Akka tubattutti ABO'n gachanaa yookaan abdii uummata Oromoo biyya keessaati. Haadhallee burillee nama biraa hin qabu Oromoon kan isa bilisoomsu ABO'dhaan alatti. Mariin miidhagaa sun gumaacha adda bilisummaa Oromoo fi waboo jabeessuun akkasumas immoo bashannanaan xumurame. Weellistoota bebbeekamoo achirratti argaman kan akka Ilfinesh Qannoo, Elemoo Alii, Hirphaa Gaanfuree, Tottobaa Margoo, Zainaba Mohaammed, Mahadii Sheekaa, Mubaarekii fi kan biroon hanga halkan walakkaatti uummata dhiichisiisaa, ragachiisaa, boohaarsaa turani.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurreerra. Sirba Elemoon achirratti sirbee kana affeeruun nagaatti kan siniin jedhu qophii kana kan qindeesse Andassuu Duraati.